University Rift Valley Campus Adama barattoota bara barnootaa 2018 gara yuunivarsiitichaa dhufaniif simannaa taasise. University Rift Valley dhaabbilee barnoota olaanoo dhuunfaa waggoota dheeraaf hojii baruu fi barsiisuu irratti bobba'uun barnoota ogummaa fi teeknikaa akkasumas digirii jalqabaa fi digirii lammaffaan barsiisuun dhaabbata barnootaa beekamtii guddaa qabudha. Guyyaa kanas University Rift Valley Campus Adama barattoota bara barnootaa 2018 gara yuunivarsiitichaa dhufaniif sagantaa simannaa taasisuudhaan dammii fi qajeelfama barnootaaf barattootaaf ibsa taasisee jira. Diiniin Kolleejjii Rift Valley Kaampaasii Adaamaa Dr. Dabalaa Tazarraa Baganagaan gara Yuunivarsiitii Rift Valleytti dhuftan jedhanii Yuunivarsiitiin Rift Valley erga hundeeffamee hojii baruuf barsiisuu jalqabee waggoota 26 keessatti lammii ga'umsa ogummaa gonfatee oomishee baasuu yuunivarsiitii beekamtii guddaa qabu ta'uu himan. Rift Valley Yuunivarsiitiin hundeeffama isaarraa kaasee hanga ammaatti waggaa 26 kan lakkoofsiseedha jechuudha. Dargaggeessa umurii giddugaleessa keessa jirudha Rift Valley Yuunivarsiitiin. Kanaafuu gara kanas baga dhuftanii isiniin jechuun fedha. Rift Valley Yuunivarsiitiin gama qabeenyaatiin isa ta'uu qabeenyaa human resource material resource yookaan humna namaa barateen akka addunyaattis akka Afrikaattis akka Itoophiyaattis sanarra darbee akka mootummaa naannoottis sanarra darbee akka magaalaattis humna barate kallattii kamiiniyyuu biyya kana keessatti ga'ee guddaa yuunivarsiitii qabudha. Gama barnootaatiin, gama dinagdeetiin, gama siyaasaatiin, gama aadaatiin biyya kanaaf ga'ee guddaa qaba. Yuunivarsiitiin Rift Valley yeroo ammaa kaampaasiiwwan 53 biyya keessa fi biyya alaatti barattoota simatee humna namaa ga'umsa qabu oomishee baasuun dhaabbata barnoota olaanoo beekamtii qabu ta'uu kan dubbatan Dr. Dabalaan yuunivarsiitichi bara 2030tti yuunivarsiitii akka Afrikaatti beekamaa ta'e mul'ata qabatee hojjechaa jiraachuus dubbatan. Yuunivarsiitiin keenya yuunivarsiitiin Rift Valley mul'anni isaa maali? Afrikaa keessaa bara 2030tti yuunivarsiitii beekamaa ta'uudhaaf hojjechaa jira jechuudha. Kunis maaliin? Gama baruuf barsiisuutiin, gama qorannootiin, sanarra darbee immoo tajaajila hawaasaatiin jechuudha. Egaa 2030tti mul'ata akkasiiti qabatee kan inni hojjechaa jiru jechuudha. Biyyoon Itoophiyaa ማለት ነው. Itoophiyaa irra darbee Afrikaa irratti hojjetaa jiru. Yuunivarsiitiin Rift Valley kaampaasii meeqa qaba? Kaampaasii 53 kan akka kanaa of keessaa qaba. Sanarra darbee biyya alaatii Somaalilaandiidhaa qaba jechuudha. Yuunivarsiitiin Rift Valley yeroo kamuu caalaa qulqullina barnootaa galmaan ga'uuf himaammata barnootaa biyyattii hojiirra oolchuun lammii dorgomaa ta'ee oomishee baasuuf xiyyeeffannoon kan hojjetu ta'uu Dr. Dabalaan itti dabalanii barattoota haaraa kanneeniif ibsa godhanii jiru. Qulqullina barnootaa akka biyyaatti qabatame sana galmaan ga'uuf poolisii mootummaaf istirateejii mootummaa galmaan ga'uuf yeroo kamiyyuu caalaa kutannee hojjechaa jirra. Gara fuulduraattis hojjechaa jirra jechuudha. Ergamni isaa immoo maali? Ergamni dhaabbata keenyaa maali? Nama yookaan humna barate dorgomaa kompitanti kan jennu jechuudha. Kan biraa rakkoo kan furu. Namni Rift Valley Yuunivarsiitii barate waa'ee rakkoo odeessa osoo taane rakkoo sana akkamittan furaa jireeti iskiilii kana qabatee as keessaa ba'a. Beekumsa kana qabatee as keessaa ba'a. Dandeettii kana qabatee as keessaa ba'a. Muuxannoo kana qabatee as keessaa ba'a. Inni biraa ethical citizenship oomishuuf hojjetaa jira jechuudha ergamni isaa. Barattoonni gara Yuunivarsiitii Rift Valleytti dabalaman gama isaaniitiin simannaa isaaniif taasifametti kan gammadan ta'uu himanii dambii fi qajeelfama yuunivarsiitii guutumatti hojiirra oolchuun baratanii xumuruuf hamilee qabaachuus kaasan. Karaa mana barumsaa kanaa kan dhufe barattoota bara darbee barachaa turanii qorannoo garaagaraa godheeti karaa mana barumsaa kanaa kan dhufe. Akkasumas manni barumsaa kun baay'ee barnoota irratti baay'ee bareeda. Simannaan isaa simannaa gaarii haala gaariidhaan kan nama simatanii fi haala baruuf barsiisuu irrattis immoo baay'ee namatti kan toluu fi haala mijataa kan ta'e. Rift Valley Yuunivarsiitiin haala bareedaadhaan nu simatanii yeroo dhufnurraa kaasee ammallee bareedaadhaa. Haalli isaan welkaamii ittiin nu qopheessan namatti tolaa bareedaadhaa baay'ee bareessaa jedha. Kaayyoo guddaa qabaa karaa fuulduraatitti
Rift Valley University kanatti asitti diippiidhaan fixee yeroo itti aanu immoo digirii ga'ee maastarii xumuree asitti biyya kiyya tajaajiluu haadhaaf abbaa kiyya sirriitti tajaajiluu barbaadaa jechuudha. Manni barumsaa kun immoo iyyuu akka kanaan dura obboleewwan kiyya barachaa turanii baay'ee namatti tola. Isaanirraa ilaalee dhufee yookaan immoo iyyuu haala baruuf barsiisuun isaa baay'ee namatti tola waan ta'eef. Barsiisonni Yuunivarsiitii Rift Vaalii kanneen dubbisne keessaa yaada nuu kennaniin lammiilee kanaaf waan guddaadha. Namni yoo barate biyya jijjiiruu danda'a. Biyyi jijjiiramte immoo addunyaa irratti akka beekamtu ta'a. Fakkeenyaaf biyyi keenya Itoophiyaan uummata baratee saba baratee yoo qabaate biyyi akka guddatu ta'a. Kanaaf Rift Vaaliis gahee kana keessatti taphachaa jira. Rift Vaaliin qaroo saba isaatiiti. Lammiilee leenjisee baasa. Biyya kanaaf immoo iddoo guddaa qaba. Ammas immoo dipaartimentoota hedduu qabna. Akka fakkeenyaatti kaasuudhaaf gama TVTtiin awutoo qabna, sarvee qabna, meedikaal laabii qabna, narsii qabna, farmaasii qabna, maarkeetingii inda seels maanajimentii qabna. Kanneen kana fakkaata waan qabnuuf ammas dhufanii akka baratan digirii irrattis akkasumatti dipaartimentoota hedduu waan qabnuuf koottaa baradhaa jechuun barbaada. Galatooma.